Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa jechaa oduu kan isinitti mo'an marsabaati. Ilmaan Oromoo Walloo gargaaruun kan beekamu karaa deeman mootummaa Bilxiginnaatiin hidhamuun beekamee jira. Karaa deeman finxaalayyiin Amaaraa ilmaan Oromoo Walloo irratti lola bantee namoota hedduu ajjeesuun kan qe'ee irraa buqqaasuun ni yaadatama. Karaa deeman akka ilma Oromoo tokkotti jaallan isaa waliin sodaata akka malee ganda finxaalayyii Amaaraa kee qaxxaamuree ilmaan Oromoo Walloo cinaa dhaabbachuun beela baasaa ture yoo ta'u, isaa akkas ilmaan Oromoo Walloo bira dhaabbatu sana finxaalayyiin Amaaraa hedduu hadheeffataa kan turan yoo ta'u, hadhaa gaafas guuraa turan sana irraan kan ka'e kunoo Bilxiginnaan amma mana hojii isaatii ukkaamsanii akka hidhatti darban odeeffannee jirra. Naannoon Amaaraa alaabaa naannichaa sirna Minilik calaqqisiisutti jijjiiruuf murteessan. Naannoon Amaaraa alaabaa sirna Minilik calaqqisiisu alaabaa naannichaa godhee dhiyeessuuf ragaan fuula miidiyaa naannichaarraa argame ifoomsee jira. Alaabaan duraan naannichi ittiin bulaa ture keelloo diimaa keelloo gidduun urjii yoo ta'u, kan amma itti jijjiiramaa jiru ammoo magariisa keelloo diimaa qofa yoo ta'u, hiikkaan isaas sirna mootota gonfoo moototni sirna Amaarummaa leellisan kan amantii tokkoo fi afaan tokkoo godhanii ittiin biyya bulchaa turan san ifatti kan ibsudha. Mootummaan ammaa kun guutummaan guututti sirna mootota durii sana deebisee uummata ittiin cafaqee bulchuuf tarsiimoo sana lafa qabsiisaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti milishoota Bilxiginnaa gidduutti wal dhabdeen uumame. Akkuma beekamu milishoota maqaan juntaa loltan jedhuun aanaa hunda irraa walitti qabanii magaalaa Kamisee qubsiisanii eega achi haga tokko kaayanii suutan sossobanii gara aanaa baatee ganda Gurree jedhamu kan keessa yoo ta'u, eegaa achi haga tokko tursiisanii boodas ammas irra deebiin gara warra baabboo oofuuf yeroo kanatti milishoonni sabaan Oromoo tahan nuti lafa keenya irratti yoo juntaan dhufe akka isaan gara Finfinnee hin deemne loluudha malee lafa nu hin ilaallanne dhaqnee hin doonu jechuun wal dura dhaabbatan. Wal dura dhaabbannaan eegaa cimee booda kan fedhiin abbaa gadaa ofiin jedhu Ahmad Muhammadii fi bulchaan godinichaa Ahmad Hasan manguddummaa guyyaa lama dura achitti argamuun isaa ni yaadatama. Eegaa jarri manguddummaa dhaqees humaa gochuu dadhabamee milishoonni kaan fedhiin qawwee lafa kaayee yoo deemu namoonni hedduun ammoo qawwee qabatanii akka badantu beekame. Namoonni muraasni baatee ganda Gurree irraa gara warra baabboo akka fe'amanii jiranis beekamee jira. Guyyaa kaleessaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti callisiin magaalattii poolisii qabatee hulaa Oromoo irra deemee kaan mana Oromoo sakattaasisaa oolee namoota hedduus qabee mana hidhaatti darbee jira. Hanga ammaatti kan maqaan nu gahe Adam Bushuraa namni jedhamu manni isaa sakatta'amee eega saamame booda isas qabanii mana hidhaatti darbuu mirkaneeffannee jirra. Oduu keenya gama birootiin waraanni Tigraay Walloo magaalaa Dasee to'atuuf akka dhiyaatantu beekame. Akka gabaasi achi bahetti barattoota dabalatee hojii dhabeeyyii magaalattii keessa sosocha'anii fi abbootiin qabeenyaa hedduun magaalattii irraa baqatanii kallattii Kamisee fi Finfinnee baqataa jiraachuun beekame. Akka barattoonni jedhanitti magaalaa Dasee kee gosa dhukkaasuu ilma namaa dhiisii silmiinuu achi kee jiraachuuf hin yaadamu jedhan. Jabeenya lolaa gama lamaanii walitti dhukkaasan. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bulaan keessatti dubartoonni 19 abbaan warraa isaanii badiin shakkaman daa'imman waliin hidhamanii jiran akka gadhiifaman gaafatame. Koomishinichi taateen kun seeraan ala jechuun yaaddessaa ta'uu fi atattamaan akka gadhiifaman koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Koomishinichi ibsa fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti sanbata kaleessaa baaseen dubartoonni daa'imman waliin hidhaman kunneenis haadha warraa naannichaatti namoota shakkamuun barbaadaman ta'uu dhagaheera jedhe. Shakkamtoonni jedhaman tarkaanfii koomaandii poostii naannichaatiin naga buusuuf hundaa'e fi aangawoota godinichaa dhimmi isaa ilaallatuun fudhatameen walqabatee kan barbaadanidhas jedheera ibsichi. Kana malees namoonni 7 shakkamtoota duraan hidharraa turanii fi mirga wabii
kennitanii jirtu yookaan wabiin gadhiiftan jedhaman hidhamuun isaanii ilaalchisuun namoonni kunneen kan hidhaman shakkamtoonni dambii wabii cabsuun baduu isaanii hordofee akka ta'e aangawoota naannichaa irraa hubachuu koomishinichi beeksisee jira. Naannoo Beenshaangul Gumuz kana haleellawwan yeroo garaagaraa keessatti raawwatamutti tasgabbii fi nageenya mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan hedduunis fudhatamaa jiraachuu himee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti daawwattanii oduu isinitti himuun kan isin faana ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Muhee Callaadha. Hanga oduu birootiin walitti deebinutti fayyaa ta'a.